Fu jalqabu. Kophee irraa keessatti namni nyaata malee miidhaa kamitti ergaa ogeeyyii fayyaa dubbifne. Onnee sarratti dhiibbaa fiduu dhahannaan onnee akka sirriin ta'an arrizmee akka jedhamtu tokko jira. Akka onneen sirrii malee akka dhoofaa akka dhaabbatus gochuu danda'a jechuudha. Kanaaf onnee irratti waan akkasii fiduu danda'a. Godina Booranaa keessatti nama afuriitti beelan du'ee jedhan. Kitaabii Sheekoo Haaraan maalirra dubbata? Seenaa san keessatti waa'ee Haayila Sillaasee ani jaban Haayila Sillaasee beekaa darguu waan godhe beekaa kana keessatti kitaaba san keessa jira jechuu dubbiin tun. Mootummaan Itoophiyaa gabaasii gamtaa Awurooppaa sirrii mitii jedhu oduu biraalee qabadee dhiyaadhaa an asli galgalooti nuu dhiyaadhaa. Dhageeffatooteen oduuteen jalqabaan godina Booranaa aanaalee hedduu keessatti sababboonii yookiin hongeen akka malee hammaateef looniif namni du'aa jiraachuu jiraatonni himan. Jiraatonni kunneen rakkoon urga'eef qaamni birmaatiin jiru jedhan Hamza Hussein gabaas qaba. Godina Booranaatti hongeen akka malee hammaatee beelladnii fi namillee du'aa jiraachuu jiraattonni godinichaa nutti himan. Aanaalee horsiisee bulaa keessaa tokko taate aanaa taltallee ganda marmaroo jedhamu keessatti tibbana namoonni 4 sababa hongeen du'u jiraattonni ni dubbatu. Jiraataan aanaa taltallee Aab Gobbuu Dhattoo gidduu kana namoonni 4 beelaan du'uu fi hedduunis yaaddoo keessa jiraachuu himu. Karaa deeggarsi karaa mootummaa leentaa hin jiru. Mootummaa waliin deeggarsi tokkollee hin jiru. Haamara maroo ta'e uummati nama afuritti achi sababni garaashatti wal qabate nama afuritti. Looleen bonaanii amma jiru jiran yaa jalqaban. Qotee bulaalleetii midhaan ammoo yeroo amma kana kanaatti akka malee midhaan gatii midhaanii ol kaase horiin gatii waan tokko hin qabu yoo horii gurgurataa jedhe horiin tokkollee gatii hin qabu horiin galchanii midhaan waan bitatuun hin qabu horiin achiin dhumachuu jira. Lakkoofsa namoota hongeen du'anii jiraattonni nutti himan kana adda baafachuuf qondaaltota mootummaa aanaa fi godinaatti bilbillus argachuu hin dandeenye. Jiraataa aanaa kana akka ta'an namni biraan Aabu Qurii Gammadii rakkoo hongee akkaan yaaddessaa ta'e kana akka fala kennuuf qaama mootummaatti iyyatanis haga yoonaaf furmaata akkan arganne dubbatan. Injiru wanti ergasii godhamellee hin jiru akka malee akkuma duraan jiru sun agas caal dabalee itti fufuu jira. Horiif namillee akkuma qar duraan san timsuun qaqallatee kan du'es jira kan ammallee du'uuf ta'u jira. Waali hongee ammaata. Furmaatii godhan tokkollee hin jiru ati balaayittis beelaatti waan akka bootti tokko fa'aa akkas achi buusanii sun immoo uummata guutuu waan waliin gaantii miti uummata booressee waan galleessa malee wanni godhamu tokkollee hin jiru. Gandi ganda akka malee guddaati ganda lama sunuu wanni gaalan hin jirtu yoo mana barumsaa irratti waan akka midhaan deeggarsa ijoollee sannan malee midhaafamu hin jirtu. Haan immoo fuula barbaadanii jechuun godaansanii durra buuqaanii gartee gara mata gaarranii mata baddaa waan akkasii godaananii sunum jayyayyaanii jechuun waan argan bishaallee fuula maddeelatti turugan fayyadaman malee yaalii uummata akka malee rakkisaa yaaddoo hamaa keessa seenanii jiran. Rakkoo hongee godina Booranaa mudate furuuf qaamni mootummaa fi qaamni dhimmi ilaalu maal hojjetaa jira jennee irra deddeebiin bilbillus hin milkoofne. Waajjira sodaa balaa godina Booranaa irraa obbo Didaa Duubaa bulchaa aanaa taltallee Gollicha Galmaa akkasumas bulchaa godina Booranaa obbo Guyyoo Galgaloof bilbillus bilbilli isaanii cufaadha kaan ammoo waamus hin kaasan turan. Torbee darbee dhimma kanarratti ka gaafanne Komishinii Qindeessaa Misooma Naannoo Horsiisee Bulaa Oromiyaatti ogeessa kominikeeshinii fi qunnamtii miidiyaa akka ta'an obbo Siyyum Abbabaa rakkoon hongee kun jiraachuu quba qabna jedhan garee qoratu tokko garas akka erganii fi bu'aa gabaasa isaanii mootummaaf erga dhiyeessanii booda deeggarsa barbaachisu akka godhan nutti himanii turan. Jiraattonni garuu ammallee deeggarsi akka isaan hin qaqqabne irra deddeebiin dubbatu. Namoonni manidha qaalitii kee jiran obbo Jawar Mohammad Faan eegila ganna nyaataa eegalanii torbaan lamtaa'e haalli fayyaa isaanii yaaddoo waan uumeef kaan hospitaal seenanii jiru kaanillee laafanii jiraachuu maatiif bukkatoon isaanii nutti himanii turan garuu ogeeyyii fayyaa namoota kanaatiin yaalaa jiran keessaa tokko taate Dr. Ililliin Jaamaa guyyaa irraa balbalirratti yeroo dheeraa nu tursiisanii seenuu waan hin dandeenyeef waan isaan kee turan beekuu hin dandeenyu jette haa ta'u malee haalli fayyaa isaanii maal fakkaataa jedhe gaafadhe. Nyaata dhaaburraa kan ka'e laafatanii dadhabaa jiranii enerjiin qabanii yeroo dheeraa akkas guyyaa baay'eedhaaf nyaata dhaabuu wajjin wal qabatee laaboraatoorii tokko hojjechiisnee guyyaa guyyaan ilaalaa turre lakkoofsa sukkaara dhiiga isaanii keessa jirus ganamuu ilaalaa turre innis baay'ee gadi bu'aa dhufe hundinuu hypoglycemia kan jedhamu lakkoofsa sukkaarri qaama keessa jiru hoggaa baay'ee xiqqaate waan agarsiisu waan akkasirra jiru elektiroolaayitiin tokko wanti ilaallu sani qaama keessa wantootni kun jiru namaatiif barbaachisoodha kanneen irrattis xiqqoo rakkinni akka jiru harka dura keessaa obbo Baqqalaa Waddisoo qabatee kalee isaaniirraas xiqqoo midhaan gahaa jira ammaan sana yeroo dheeraa akkas nyaata malee wal qabatee hoggaa guyyaa baay'ee turamu
keetosisoon tijaamu jira starvation keetosisannaan isa develop godhanii jiranii jechuu haala amma jiran isaan keessaa obbo Shamshaddin Taha xiqqoo dadhabanii gulkoosiin isaaniitis baay'ee gadi bu'ee 40 ga'ee dhiibbaan dhiigaa isaaniis baay'ee gadi bu'ee sanis jennee hospitaalatti admitii goonee cibsinee IV fluid gulkoosii tajaajilan kennaaf jirra jechuudha. Namni nyaata malee agam turuu danda'a? Akka bishaanii miti turuu danda'a. Ji'a olillee ji'a baatii 2 ilaa baatii 2 wantootni keeziin riippoortii ta'ee jira jechuudha. Namni yoo nyaata malee hafe miidhaa akkamitti argachuu danda'a Dr. Ililliin? Nyaati malee jira turuu danda'u. Gulukoos anniisa barbaachisu. Qaamni keenya maal godhaa? Ifa addaatti godhaa. Rikalibireetii godheeti karaa itti anniisa buqqisiisuu barbaaddata. Kanaafuu gulukoosiin fudhatamu waggaa dhabame gilaayikoojinii wanta jennuunitu jira qaama namaa keessaa gara tiruu kanarratti kan kufamee jiru. Guyyaa duraa waan san isaa fayyadamuu jalqaba. Itti aanee garuu qaama keessa wantoota anniisatti jijjiiramuu danda'a ilaallatu waan akka faatii kajannee jechuudha. Sanfaa fayyadamuu eegala. Ammonti ta'u maali amma fakkeenyaaf dhibee faatii kana gara anniisatti jijjiirachuuf yaalu kana keessa piroodaaktiin isaa keetoonii kan jedhamu jira. Kun immoo lakkuma qaama keessatti dabalaa deemuun gara asiidoosiisitti dhufa. Asiidoosiis jechuun pH dhiigaa hedduu dabala. Kun immoo sirna hargansuu irrattis kalee irrattis qaama keenya guutuu irratti rakkina uuma. Orgaan qaamota kanneen irratti miidhaamurraa akka fayyadachuu dandeenyetti hubuu danda'a jechuudha. Isaan kun immoo hoggaa hamma barbaadamutti hin argamne onnee isaarratti dhiibbaa fidu. Dhahannaan onnee akka sirriin ta'an arritmiyaa akka jedhamu tokko jira. Akka onneen sirrii malee akka dhoofaa akka dhaabbatus gochuu danda'a jechuudha. Kanaafuu onnee irrattis waan akkasii fiduu danda'a. Sadandee osoo yaadamne yeroo gabaabaa keessattis namni lubbuu isaa fudhamuu danda'a jechuudha osoo nyaatiin. Yoo nyaachuu eegalanoo qaama kam fa'aa miidhama? Guutummaatti fayyaa deebi'uu danda'amoo akkasumas hammaateef? Namni yeroo nyaata dhaaburratti dhufu nama sodaachisutti gaafa deebisanii keessaa osoo nyaatiin akkas yeroo dheeraatti qabee gaafa itti deebi'anii hamma lubbuu namaa dabarsuu wantoota ga'aniitu uumamuu danda'a yesuuta jedhanii qorichoowwan barbaachisu godhaaf kennaan deemnee jechuudha. Namoonni laganna nyaataa kan irra jiran akka obbo Dajanee fi Shamsudiinii fi Boonaa Faatii dadhabanii garmaan yaala geessanii garuu namni akka obbo Baqqalaa fi obbo Jawar Faanii naga qabu. Laafiinsi malee beelan taa'uun namaatti garaagarummaa qabaachuu danda'a? Garaagarummaan nama jidduu jiraachuu danda'a. Staatusii nama sanii laganna nyaata jalqabu dura akka namni sanii nutritional staatusiin isaa fayyummaan isaa kun garaagarummaa uumuu ni danda'a. Garuu namoonni amma akka obbo Baqqalaa faanis kanaan dura dhiibbaa dhiigaa kan hojii jalqabate. Isaanis warra rakkinaaf saaxilamu jedhamee sodaataman keessaa warra jiran jechuudha obbo Haasafaaf dabalate. Miidhaan isaanirra ga'u kun booda deebisuudhaaf kan nu gurrakkisu ta'aa jenneeti sodaachaa kan jiru. Galatoom Dr. Ililliin. Fayyaa ta'eef. Dhaggeeffattoota namoota oduu gabaaboo addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabaan dhiyeessii deeggarsa namooma ilaalchisuun gabaasii gamtaan Awurooppaa baasee dhugaa laf jiru hubannaa keessa kan hin galchine jedhu ministeerri dhimma hajaa Itoophiyaa mootummaan kenna deeggarsa namooma irratti dhaqa haa'ee kakaasuu fi baqatootaaf namoota nagaa eegumsa godhuu fi jedhe gabaasichi mootummaan gamisaatiin gabaasichi isaanii ka fudhatama hin qabne jedhu. Dubartiin Gaanaa tokko haampee goriila gluu jedhamuun rifeensisii walitti qabattee rifeensaaf buqqee mataa walitti gogee rakkachaa jirtu miidiyaa hawaasaa irratti himachaa turte. Haampeen goriila gluu jedhamu kuniin yeroo baay'ee siraamikiif mukaaf dhahaa walitti qabsiisuun gargaara. Amma ogeessi fayyaa tokko erga seena dubartii kanaa argee gargaaruu akka fedhu dubbate. Atleet Guddaaf Tsaggaayee fiigaman keessaa liivinitti geggeeffame fageen mitaa 1,500 rikaadii haaraa galmeessite. Fiigichi fageen jiddugaleessaman keessaa World Athletics Indo Tour Gold jedhamu qibxaat Faransaayitti fiigameen atleetiin Itoophiyaa tuniin rikoodii duraa ture irraa sekoondii 2 dursuu rikoodii haaraa galmeessite. Waggaatti namooti hedduun namooti 10,000 lakkaa'amanii jireen isaanii yookaan jireen dasa barbaaduuf biyya isaanii irra kaanii biyyoorma deeman. Jarri kun kan karaa du'aa kan saamamaa ka gariileen akka carraatti biidansaatiin ba'ee jireen ofiitiif kan maatii isaanii jijjiiru.
Barsiisa Sheekoo Nagawoo kitaaba haaraa By the Light of the Night and Oromo Immigrant Story jedhamu barreessee ture. Sheekoon ka Seattle Washington jiraatu barsiisa. Yeroo man barnoota irra obbaafadhee haawwinkii barreessuu duwwaa jedha. Inni eenyu eessa dhalatee eessa guddatee waan kitaabichaa akka naannotti hima. Galatoomi ani Sheekoo Nagawooti an Arsii keessa dhaladhe. Arsii asallatti high school baradhe. Achi keessatti high school yeroo jiru sanii darbuun mootummaan kan jijjiirame. Jijjiirama san keessatti bakka wanna zamachaa jedhan tokkollee nu geessanii zamachaa sanirraa deebi'ee darguun biyya dhuunfatanii namni tokko bartee abbaaf ilmillee yeroo wal shakkutu ture yeroo namni wal amanuu dadhabeetiin wal himu yeroo san keessatti ga'anillee ijoolleedha yeroo san wattaaddarallee barbaadanii lolli Eertiraa fi bakka illee oo'aa jira. Atiin Somaalillee waliin lola godhuuf kurfaa'utti jiranii. Yeroo san keessatti ani rakkadhee jennaani yoo asitti takkaa hidhamurra carraatii yalaalee biyyaa baay'eedheeti dirree dhawatti baqadhe. Dirree dhawaa nama tokkon beeku Muhammed gurbaan kun umarii wal na barsiisetti. So ani tiyya dhaloota fi haalli Arsii keessaa bahee Harargee dhaqeen akkana fakkaataa siin jedha. Kitaabii maalirra dubbata? Akka itti baqannee biyyaa baanirraa dubbata. Seena kan kee moo kanan biraa? Seenama kiyyaa fi saahiba kiyyaa tokko jira gurbaa waliin biyyaa baane. Gabaabinaan mee nuti waan kitaabichi kan kee jiru? Karaan qaxxaamurree dhufne fagoo rakkoolee irra turte kitaabni waan kana dubbataa yeroo dirree dhawarraa kaanee Jibuutii seentutti rakkoo akkamtu nu dhaqqabee even identity kennallee jijjiiratutu nurra ture maaliif bakka tokkotti bakka Somaaliin jirtutti Somaalee fakkaanna. Eega Jibuutii seennetiin jenne immoo Affaar taanee Jibuutii seennee amma deebine immoo refugee Itoophiyaatti deebine jechuudha. Staatusii kennallee gama Affaar irraa Oromootti nu deebisanii Oromoo Itoophiyaa refugee jedhanii Jibuutitti wanni nu dhageenne ijoolleen Oromoo ofiin jettu akka Oromootitti namni baqateetiin karaa kana dabre hin jiru jedhanii nama nuu hime. Nuti warra duraati jechuudha akka Oromootitti karaa saniin Oromoo jennee dabruun achiin waraqaa san fudhanneetiin Yemen seenne jechuudha. Yemen illee amata lamaaf walakkaa nurraa fudhatee achi keessaa bahuuni. Akka malee rakkisaa. Kun egaa amma yoo yaadatte yoo si hime jechuu kiyya bara 1977 akka lakkoofsa Faranjiititti biyya san keessa bahuu dadhabnee akka tasaa namni nama wayiitiin na barsiisee ammallee Ameerikaa seenuudhaaf waan biraa keessa gaddabaruun nurra ture. So Jarman teennee eeggannee Jarman ji'a 10 moo akka nun teessisanii ji'a 10 eega wabbaafne booda achi Ameerikaa dhufuu dandeenye jechuudha. Kitaaba kana ka barreesse beektaa yeroo karaa gubbaa jirru karaa kana qaxxaamurree Ameerikaatitti baanee jiraanne jennee yaaduun nama dhiba. Wanni nama dhibuuf karaa san karaatu hama akka malee hama shiftatu jira uummata gartee takkaasisaamu takkaasijjeessu akka nama kakuu ofii seeneti yeroo san keessatti yeroo lubbuun sitti dhufteetiin jette beektaa rabbi kadhatta yeroo rabbi kadhatteetiin jette yoo na jiraachiftee akkana godha jettee himattaa yeroo san keessatti wanni nu jenne yoo jiruu tana yoo karaa kana dabarreetiin bakka takka geenne seenaa tan himachuu qabnaa jennee dubbanna. Amma Ameerikaa dhufnee gaaxuubannee nullee ijoolleellee hordee hojiillee argannee jiruu gaarii jiraanna. Amma waan kadhaa rabbi kadhanne sanitti deebine seenaa san barreessifnee namni kennallee karaa nu irra dabarre kana haa beeku. Ijoolleen teennata biyya kanatti dhalattee jiruu gaarii jiraattu tunis seenaa kana beekuu qabdi. Seenaa san keessatti waa'ee Haayilasillaasee ani zabana Haayilasillaasee beekaa darguu waan godhe beekaa kana keessatti kitaaba san keessa jira jechuu dubbiin tun. Prison Press irratti bestseller ta'uun maaltu dhaga'ama? Gammachuun na dhaga'ama. Bakka bakkatti immoo gartee ani hagas mara namnis waan seenaa kana dhaadheessu natti fakkaannee garuu eegana dhaadheessan immoo ka fuulduraatiif na gargaara. Ijoollee barattoota ka amma waba barreessuu jirtu akka nam duraan wabarreessee akka barsiisaa tokkootti maal dhaamtaaf? Warri kiyya warra qotatee bulu ammallee warra godaantudha. Godaantu nuun jedhanii warra asii achi deemee loon tiifatu. Aniin kun bakka sanii baheetiin yoo har'a bakka kana waan ga'u taate isinillee bakka an ga'e kana caalaa dabartaniitiin bakka biraa ga'uu waan dandeettaniifi uf gadi hin qabinaa jabaadhaa baradhaa kitaaba barreessaa seenaa teessanillee bakka jirtanti hima. Maaliif yoo nu seenaa teennan himne namni seenaa teenna jallisanii waan himaniifi nuti seenaa teenna himachuu qabna. Dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya dhaganumaa nagaa waaqa kee bulaa.